Kantiibaan Chaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lammiilee harka qalleeyyii 85 olii fi mana jireenyaa yoo kennan dargaggootaa fi dubartoota 700 oliif ammoo sheediiwwan garaagaraa laataniiru. Karoora hojii tajaajila ekstenshinii qonnaa ammayyeessuuf qopheessuu isaa ministeerri qonnaa beeksise. Dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF Keeniyaaf deeggarsa doolaara biiliyoona 2.3 caalu raggaasiseera. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana simbiraan keenyaa oduu waliin babicha shommatii hanga xumuraatti ulfaana tura. Karoora hojii tajaajila ekstenshinii qonnaa ammayyeessuu fi qopheessuu isaa ministeerri qonnaa beeksisee jira. Karoorichi qonnaan bultoota teekinooloojii ammayyaatti fayyadaman heddummeessuu irratti akka xiyyeeffatee fi kan xiyyeeffate ta'u koraa magaalaa Adaamaatti taa'amirratti himamee jira. Hawwii Taaffisaa dabalata qabdi. Tajaajila ekstenshinii qonnaan bultoota kutaalee biyyaa keessa jiran hundaaf qaqqabsiisuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru. Qonnaan bultoonni giddugala leenjii qonnaa keessatti leenjii hojiirra oolmaa akka argataniif oomishni midhaanii akka dabaluuf teekinooloojii qonnaa beeksisuu fi kanneen biroo ni eeramu. Haa ta'u malee bu'aan damicharraa hanga eegame akka hin argamne waltajjii marii hojumaata wiixinee karoora biyyaa Adaamaatti qophaa'e irratti ibsameera. Yeroo ammaa hojumaata adeemsa ekstenshinii qonnaa babal'isuu keessattii fi teekinooloojiiwwan haaraa fooyya'an kaayyoo qonnaan bultootaa fi horsee bultootaa fayyadamoo taasisuu kan qabu karoorri hojimaataa qophaa'uusaa ministeerri qonnaa beeksiseera. Ministeerichatti gorsaan damee qonnaa obbo Abarraa Mulaat qonna sadarkaa fooyya'aa ta'e irra geessisuuf yaaliiwwan garaagaraa taasifamaa jiru jedhan. Kanas cimsuudhaaf hojimaanni karoora biyyaalessaa qophaa'uusaas himaniiru. በዋናነት ግብርናችን በዝናብ ጥገኛ ነው። የተቆራረጠ ዝናብ ነው ያለው። jalqaba irratti qonni keenya hirkattummaa roobaa irratti kan hundaa'edha. Rooba adda ciccitaa ta'edha kan jiru. Kana malees hojiin daawwii keenya rakkoolee hedduu kan qabudha. Haala baay'ina namoota haala qabatamaa amma jiru kanaan jijjiiramni hedduun akka barbaachisu kan amanamudha. Ergama gurguddaa kan baatu adeemsii fi hojumaanni ekstenshinii humna namaa qabaachuu qaba. Wixineen ekstenshinii achi keessa jiru kan eegalame ta'us haala ammaa waliin walsimsiisuudhaan karoora waggaa 10 waliin ga'umsa kan qabu akka ta'uu fi kan qophaa'edha. Karoorri hojumaata qophaa'ee ogeessota qonnaa fi qorattoota akkasumas qaamolee qooda fudhattoota hirmaachisuun hojii fooyya'aa ta'e hojjechuuf kan deeggaru ta'uu ministeera qonnaatti daayirektarri ekstenshinii qonnaa Addee Yenenesh Igoo himaniiru. የግብርና ኤክስቴንሽን እስከ ዛሬ ድረስ ሲሰጥ የነበረው በመንግስት ብቻ ነው። አሁን ግን ekstenshinii qonnaa hanga ammaatti kennamaa kan ture mootummaa qofaani. Amma garuu qaamolee qooda fudhattoonni caalmaatti damee qonnaa irratti kan bobba'an yuuniyeeniin hojumaata ekstenshinii kana cimsu qonnaan bultoonni akkaataa isaan itti fayyadamoo ta'an ilaaluun wixineewwan waggaa 10tiin eessaa kaanee garamitti adeemnaa jenne bakka mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne eessatti jenne haa ilaallu. Hirmaattonni waltajjichaas tajaajila ekstenshinii qonnaa kana waliin ga'uuf qindoominni qaamolee hundaa barbaachisaa ta'uu himaniiru. አንዱ ፍኖተ ካርታው የለየው እንደ አንድ ምሰሶ ይዘው ሄደው በግብርና wixinee karooraa kana adda kan isa godhu akka hundee tokkootti qabamee kan jiru hojumaanni cimaa ta'e hojjechuu qaba jedha. Akka ministeera qonnaatti qindoominaan hojjetamuu qaba. Waan rakkoon jiruuf walta'iinsaan karoorsuun hojii irratti xiyyeeffannee adeemuu qaba. የግብርና እርከን ላይ ያሉ አመራሮች hooggantoonni sadarkaa qonnaa irra jiran hojiin isaanii guddaa ta'uu kan qabu qorannoo qonnaa kana qaamolee qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan walta'iinsaan hojjechuu qabu. Ministeerri qonnaas damichaan bu'aa barbaadamu milkeessuuf xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibseera. Marichaanis qorannoon hojiilee ekstenshinii qonnaatiin hojjetaman irratti xiyyeeffate dhiyaate irratti mari'atameera.
Hundeeffamni hoggaan digdammaffaa godina Silxee fi Simpooziyamiin aadaa seenaa fi afaan sabaa Silxee 14ffaan dhalattoota godinichaatiin kabajamee jira. Kantiibaa Taantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni olaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa federaalaa akkasumas godina Silxees waltajjii kanarratti argamanii jiru. Aadde Adaanech Abeebee waltajjicha irratti dhaamsa dabarsaniin sabni Silxee sabaa fi sablammoota biroo biyyattii keessa jiran waliin wal jaalala fi wal kabajaan waliin jiraachaa turuun aadaa cimaa inni qabudha kan isaan jedhan. Fuulduratti sabni Silxee aadaa hojii cimaa qabanii fi nageenya isaanii eeguun sabaaf sablammoota biroo waliin ta'uudhaan tokkummaadhaan itti fufiinsa akka qabaatu hojjechuu qabu jedhan. Waltajjii ayyaanichaa irratti hogbarruuwwan aadaa fi seenaa uummatichaa dhihaatee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo fi leenjii teeknikaa fi ogummaa dhuunfaa lammiilee ogummaa isaaniin gahoman horachuudhaa fi qulqullina barnootaa fi qindoominaan hojjechuu qabu jedhee ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo. Dhaabbileen barnoota olaanoo fi leenjii teeknikaa fi ogummaa dhuunfaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaa fi gahumsa yaadaa fi hojumaataaf dursa kennuu akka qaban ministeerri deetaan ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo Piroofeesar Afan Oromoo himaniiru. አግባብነት፣ ፍትሃዊነት፣ ተደራሽነት እነዚህ አራቱ ሁሌ በምንዘምራቸው qulqullinni sirrummaan haqummaa fi walgahiinsi dhimmoota ijoo yeroo hunda kaasnudha. Kanarraa kaanee misooma itti fufiinsa qabu Itoophiyaatti fiduuf darbee sadarkaa addunyaatti fiduuf yaadni murteessaadha. Har'a namoonni asitti argamtan hooggantoota warra mul'ata guddaa qabdanidha. Kanaaf guddina dhaabbilee keessatti gama maraan gaheen keessa murteessaadha. Kanarraa ka'uun misooma dhaabbatichaa fi sirrummaa yaadatiif xiyyeeffannoo laachuun hojjettoota dhaabbilee keessanii dursa kennuu qabdu. Qulqullinaa fi sirrummaa dhaabbilee barnoota olaanoo fi leenjii kennamuu mirkaneessuudhaa fi dhaabbanni of danda'ee jiraachuu qabaa kan jedhan ammoo Daayirektara Eejensii Barnoota Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Federaalaa Obbo Geetaachoo Nagaashi. ጥራትን በምን መልክ ማረጋገጥ ይቻላል በሚለው qulqullina akkamiin mirkaneessuun danda'amaa isa jedhu akka biyyaatti dhaabbanni qulqullinaa fi sirrummaa dhaabbilee kanneenii hordofu barbaachisaadha. Kanaafis adeemsarra jirra. Qorannoo amma geggeessaa jiru irrattis yaaliin geggeeffamaa jiru jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa maallaqa buufatan caalaa qulqullinaa fi gahumsa lammiilee irratti hojjechuu akka qaban ammoo pirezidaantii waldaa misooma dhaabbilee barnoota olaanoo fi leenjii teeknikaa fi ogummaa dhuunfaa Dr. Mollaa Tsaggaayee himaniiru. Manni barnoota barattoota miidhama dhageettii qabanii waldaa amantoota makaana Yesuusii Itoophiyaa mana barnoota Hosiyaanaa sadarkaa lammaffaaf deeggarsa taasisaniiru. Manni barumsichaa dameewwan barnoota saayinsii fi hawaasaa irratti kitaabota hiikaa jechoota mallattoolee barattoota miidhaa dhageettii qabaniif bifa deeggarsaatiin kennee jira. Mangistuu akkuma. Manni barnootaa barattoota miidhama dhageettii qabanii gama waldaa amantoota makaana Yesuusii Itoophiyaatiin barsiisota mana barnootaa miidhama dhageettii qabanii guutuu biyyaatiif leenjii kennaa jira. Dhaabbatichi galteewwan barnootaa qaama miidhamtootaa qopheessuu irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u, sadarkaa biyyaatti kan jalqabaa kan ta'e kuusaa jechoota afaan mallattoo barnoota saayinsii uumamaa fi barnoota saayinsii hawaasaa qophaa'ee eebbisiiseera. መስማት ለተሳናቸው ወገኖቻችን obboloota keenya miidhama dhageettii qabanii fi kuusaa jechoota yookaan dikshiinarii damee saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatiin qophaa'ee dhiyeessinee jirra. Kitaaboleen kun sadarkaa biyyaatti kan jalqabaa yoo ta'an bu'aa bayii hedduu keessa darbuun bifa barattootaa fayyadamaa taasisuun kan qophaa'anidha. Kitaaboleen qophaa'an kunneenis rakkoo barattoota sadarkaa lammaffaa fi miidhama dhageettii qaban furuu fi gahee olaanaa qabas jedhameera. ዋና ችግር የነበረው rakkoo ijoo kan turan barnoota keessatti yaadota teeknikaa ibsuu irratti rakkootu ture. Barattoonni miidhama dhageettii qaban dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi herreegatiin baay'ee boodatti hafanii turan. Hiikan jechootaa qophaa'ee kun garuu barattoonni kunneen barattoota kanneen biroo wajjin barnoota isaanii qixa akka hordofaniif kan gargaarudha. Kuusaan jechootaa qophaa'an kunis barsiisotaa fi barattoota miidhama dhageettii qabanii fi rakkoo dhaabbilee barnoota olaanaatti mudatu hambisuu fi gahee olaanaa akka qabu ibsameera. አሁን ምልክቶችን ስናገኝለት amma mallattoolee yeroo argannu karaa fooyya'aa ta'een walii galuu dandeenya. Kanaaf barsiisonnis ta'ee hiiktonni afaaniif haala salphaatiin hojii isaanii mirkaneessuu danda'u. Gama birootiin kitaabonni qophaa'an kunneen guddina barnootaa qaama miidhamtoota biyya keenyaallee ga'ee olaanaa kan qabudha.
Hojii gaggeessaan barnootaa fi piroojeektii hawaasummaa mana barnootaa barattoota Hosaayinaa miidhama dhageettii qabanii Dr. Mokonnon Mulaatu kitaaboleen qophaa'an kaayyoo barbaadameef akka oolanii fi qaamni hundinuu tumsa taasisuu qabaa jedhan. በእኛ በኩል እኛ ባለን ኔትወርክ ተጠቅመን nuti gama keenyan walitti dhufeenya qabnu fayyadamuun qaama hundaa bira ga'uu ni yaalla. Manneen barnoota sadarkaa naannootti jiranii fi sadarkaa godinaatti jiranis kitaabota kanneen raabsuu irratti ga'ee isaanii akka baatan gaafachuu barbaada. Kuusaan afaan mallattoo barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaan mana barnootaa barattoota miidhama dhageettii qabaniif qophaa'e kunis dameewwan biroo irrattis kan itti fufu ta'uun isaas ibsamee jira. Uummanni balaa tiraafikaa hir'isuudhaa fi geejjiba motora malee fi imala lafoo adeeffachuu qaba jedhame. Sosochiin geejjibaa fi nageenya tiraafikaa marsaa 7ffaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamee jira. Nuuroo Amaanoo dabalatee oduu kana qaba. Sagantaan sosochii geejjibaa fi nageenya tiraafikaa marsaa 7ffaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa sochiin tiraafikaa itti baay'atu magaalaa Shaashamanneetti guyyaa har'aa gaggeeffameera. Sagantichi dhaadannoo geejjibni motora maleeyyii filannoo kooti miilan imaluun fayyummaadhaaf jedhuun kan gaggeeffame. Keessummaa kabajaa ta'uun sagantaa kanarratti kan argaman hoogganaa itti aanan abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa obbo Xilahuun Waadara balaa tiraafikaa magaalota keessatti hir'isuuf hawaasni filannoo geejjibaa motora maleeyyii fayyadamu qaba jedhaniiru. Tarsiimoo geejjibaa motor maleeyyii filannoo godhachuu fi miilaan imaluun fayyummaaf jedhu hojiirra oolchuun balaa tiraafikaa akka hir'atu taasisuun barbaachisaa ta'a. Kana waan ta'eef uummanni keenya tarsiimoo kanatti fayyadamuudhaan seerotaa fi itti fayyadama daandii sirriitti hubachuudhaan hojiirra oolchuudhaan akkasumas dambii fi qajeelfama geejjibaa akka hojiirra oolu tumsuudhaan. Hoogganaan abbaa taayitaa geejjiba bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Abdoo Gabayyoo magaalaa Shaashamannee keessatti sochii geejjibaa naga qabeessa taasisuuf hojiileen hedduu hojjetamaa akka jiran himaniiru. Abbaan taayitaa geejjiba bulchiinsa magaalaa Shaashamannee abbaa taayitaa geejjiba godina Arsii Lixaa wajjin ta'uudhaan rakkoo suukaneessummaa balaa tiraafikaa wajjin ol qabatee dhufu kana hambisuudhaaf qindoomina abbaa taayitaa geejjibaatii fi qajeelcha poolisii godinaaf magaalaa wajjin ta'uudhaan sochiiwwan hedduu hubannoo uummata hawaasa magaalaa keenyaatiif godina keenyaatii kennuu keessatti to'annoo walirraan cinne geggeessuu keessatti hojii guddaa hojjechuun danda'amee jira. Kan yeroo kun hubannoo nama 156,991 to'annoo namoota 40,000 ol ta'uuf geggeessuun danda'amee jira. Hirmaattonni sagantaa kanaa tokko tokko imalli lafoo fi motora malee balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa wanta qabuuf hawaasni akka filannootti fayyadamuu qaba jedhaniiru. Sosochiin kun wanni inni qabatu tokkoffaa uummanni kun daandii ofii isaa beekee daandii isaa irratti akka deemu hubannaa isaanii kenna. Itti aansee ammoo lukaan deemuun illee faayidaa akka qabu qaama fayyaafu faayidaa akka qabu. Akkana qophaa'ee uummata keenyaaf barumsa kennuu isaa baay'ee na gammachiiseera. Akka kiyyatti illee hin gammadeera. Maaliif yoo jedhu namni keenya hunduyyuu faashinii godhatee yookiin beekumsa godhatee namni lukaan deemuu didee magaalaa keessa makiinaan deema yeroo mara baajaajiin deema. Rakkoon kanaan mudataa jira. Sagantaan akkanaa magaalaa Shaashamannee keessa qophaa'ee ammoo uummata keenya daandii kan beene daandii ofii bitaa qabatee deemuu akka deemu. Kan biraa ammoo ennaa karaa qaxxaamuru bitaa mirga midhatee akka qaxxaamuru ibsi guddaan waan nuu kennameef baay'ee na gammachiisa uummata magaalaa Shaashamanneetitti. Dogongora waggoota darban kanneen keessatti yeroo baay'ee balaan tiraafikaa ga'aa ture jechaadha. Balaan tiraafikaa sun motoraan deemu motora irratti nama darbaa ta'anii yaabbatanii deemuun balaadhaaf kan saaxilu ta'uu isaa nus hubannoo kennaa jirra. Uummannis baay'inni isaa motoraan miidhaan nurra gaara akkana miidhaa kanarraa hafuudhaa fi miilaa uduu deemnee miilaan deemutu nama barbaachisa nu gaariidha. Miilaanis yoo deemanii jedhan ammoo deemnee jennu ammoo sarara hundi isaaniitu hubannoo amma kennamaa ture kanarraa sarara isaa ka bitaa qabataati ka deemee jiru jechaadha. Baay'ee tiraafikaa irratti baay'ee waan nama gammachiisa. Garuu uummanni keenya yeroo baay'ee fayyaa isaatiifis osoo lukaan deeme baay'ee filatamaadha. Tokko waa'ee koovidiifis qaama keenya jajjabina qaama keenyaatiif fayyaa gargaraatiif osoo lukaan deeme baay'ee filatamaa jedhan iddoo fagoo hin taanetti lukaan sochiin bareeda.
Sagantaan sochii geejjibaa fi nageenya tiraafikaa marsaa torbaffaan kun walta'iinsa ministeera geejjibaa fi abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaan kan qophaa'e yogguu ta'u saganticha irratti guluffii biskileetii dabalate imalli lafoo fi agarsiisni ispoortii garagaraas dhiyaateera. Kantiibaan Taantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee lammiilee harka qalleeyyii 85 olii fi mana jireenyaa gandaa laatanii jiru. Lammiilee manneen jireenyaa kennameef kun kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo keessa kanneen jiraatanidha. Hojii gaggeessituun bulchiinsaa kutaa bulchiinsaa Nifaasil Kilaaftoo Aadde Natsaannet Dhaaba manneen jireenyaa lammiilee harka qalleeyyii 85 akkasumas dargaggootaa fi dubartoota 770 ammoo sheediiwwan bakka hojii 166 kan kenname ta'uu himaniiru. በክፍለ ከተማችን ለረጅም ጊዜ ተደራጅተው የሼድ ጥያቄ የነበራቸው አንቀሳቃሾች akka kutaa bulchiinsa magaalaa keenyaatti namoota waldaan gurmaa'anii iddoo hojii hin arganneef waldaalee 166 sheediiwwan kennineerra. Rakkoo mana jireenyaa namoota qaama miidhamtoota ta'anii fi jireenya gadi aanaa keessa jiran namoota harka qalleeyyii fi mana jireenyaa 85 carraa kanaan kennineerraaf. Namoonni carraa kanatti fayyadamoo taatan jireenya keessan fooyyessuuf cimtanii hojjechuu qabduun jedha. Kantiibaan Taantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gama isaaniitiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen jireenyaa kanaan dura karaa seeraan alaatiin namoota dhuunfaatiin qabamanii turan deebisiisuudhaan namoota jireenya gadaanaa jiraatan qaama miidhamtootaa fi dargaggoota waldaan gurmaa'aniif kan kennan ta'uu himan. እነኚህን የመኖሪያ ቤቶች እንዲደርሳቸው እያደረግነው ያለነው ስራ አዲስ ግንባታዎች ፈጽመን አይደለም። hojii manneen jireenyaa namoota harka qalleeyyii fi jiruu gadi aanaa jiraataniif kennaa jiru kun manneen har'a ijaarsifne miti. Manneen kana dura karaa seeraan alaatii fi namoota seeraan ala fayyadamoo ta'an harkaa deebisuudhaan kana gochuu keessanitti bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii cimaa hawaasa hirmaachisuun hojjeteen bu'aa kanarra kan geenye. Keessumattuu akka kutaa bulchiinsa Nifaasil Kilaaftootti hojii aalseerummaa hedduun gama lafaatii fi manaatiin kan wal qabatee hedduu ture. Yeroo ammaa kana ammoo furmaata guddaa argachuu danda'eera. Namoonni carraa kanaan fayyadamoo ta'anis gammadoo ta'uu isaaniiti kan dubbatan. በጣም ችግር ነበረው። Rakkoo mana jireenyaa hamaa keessan ture. Maatii koo wajjin akkuma na argaa jirtan kana qaama miidhamaadha. Bulchiinsi magaalaa rakkoo koo kana hubatee mana waan naa kenneefi galateeffachuun barbaada. በማህበር ተደራጅተን መስሪያ ቦታ Waldaadhaan gurmoofne iddoo hojii otoo hin arganne waggaa 2 turreerra. Garuu har'a carraa kanaan iddoo hojii waan arganneefi baay'ee gammachuutu natti dhagahama. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uu ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaaf naannoo Gaambeellaatti galmeen filattootaa raawwatamaa jira. Naannichatti meeshaaleen galmee filattootaaf barbaachisan yeroon dhihaachuu dhabuu isaaniitiin galmichi yeroodhaan akka hin eegalamne himamee jira. Yeroo ammaa garuu wiirtuu filannoo naannichaa isaan 13 keessatti galmeen filattootaa eegalamu boordiin filannoo biyyaalessaatti hoogganaan waajjira damee Gaambeellaa obbo Taaxaq Tafarraa himanii jiru. Wiirtuu Akoobochi hangammaatti sababa hanqina geejjibaatiin galmeen akka hin eegalamne kan eeran hooggantichi mootoraa fi ilmaata geejjibaa biroo fayyadamuun atattamaan jalqabuu fi ni hojjenna jedhanii jiru. Jiraattonni naannichaa galmaa'uun kaardii filannoo fudhatan paartii barbaadan filachuu fi qophaa'uu isaanii Miftaahu Abdulqaadir gabaaseera.
Godina Gujii Lixaatti baatiiwwan 9 darbanitti galmeewwan yakkaa 3,600 ol murtee argachuu isaanii manni murtee godinichaa beeksisee jira. Godinichatti yaa'iin waliigala abbootii seeraa taa'ameera. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinicharraa nu qaqqabe immoo Abdunaasir Jamaal akkataantu dhiyeessa. Godina Gujii Lixaatti yaa'ii waliigala abbootii seeraa manneen murtii sadaffaan geggeeffameera. Yaa'icha irratti barreeffamni yaadirmee dhimmoota ragaa sobaa jaarsummaan dubbii fixuu fi riiformiin manneen murtii wal qabatan dhiyaachuun irratti mari'atameera. Pirezidaantiin mana murtii godina Gujii Lixaa obbo Siidaa Buudee baatiiwwan 9 darbanitti galmeewwan 3,800 ol keessaa galmee yakkaa 3,600 ol murtii argachuu himaniiru. Baatii 9 darban kana keessa qofatti galmee 3,810 dhiyaate keessa 3,674 murteessine dhibbeentaan raawwii kenna 96.43 yommuu ta'u kun ammoo milkaa'insa guddaadha jechuun ni danda'ama. Kallattii kanaanis galmeen dhiyaate si'aa'inaa yeroodhaan murtii akka argatan gochuuf hojiin guddaan hojjetamaa kan turedha. Kallattii qindoominaan wal qabate haqa mirkaneessu waan mana murtii qofaan galma ga'aati miti. Qindoomina qaamolee garaagaraa gaafata. Waajjira haqaa, poolisa, waajjira nageenyaa qaamolee garaagaraa qindoomina gaafata. Yaa'ii waliigala abbootii seeraa godinichaa irratti kan hirmaatan abbaan gadaa Gujii fi walitti qabaan gamtaa gumii abbootii gadaa Jiloo Mandhoo ragaa sobaa hambisuuf manneen murtii fi abbootiin gadaa qindoominaa waliin hojjechuu qabu jedhan. Sirna dhugaa isa dhugaa qobe laaluuf isa dhugaa hubatiisaaf adoo aadaa ta'e walii hojjete. Jaarsi kennallee karaa aadaatti deebi'e. Jaarsa dhugaa, jaarsa sobaa adoon ta'e. Namni ammaa hundisaatu jaarsallee ta'e yoo maree jedhe namni ammaa hundisaa karuma malaamaltummaa waan deemuuf jaarsa malaamaltummaan kan jaarsa dhugaa haqaa dubbatu dhaga dhugaa waaqaa lafaa laalee dubbatu nama akkasiitiin karaa malaamaltummaa kun ammallee karaa ragaa sobaa kun jaarrolii adoo deebi'ee. Itti gaafatamaan mana hojii abbaa alangaa godina Gujii Lixaa obbo Mootii Qananii sirna kenniinsa murtii haqaa keessatti ragaaleen barreeffamaan dhiyaatan hudhaa guddaa ta'uu himuun rakkoo kana hambisuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan ni hojjetama jedhan. Rakkoo guddaa kan nutti ta'e garuu ragaa barreeffamaati. Rakkoon guddaan akka godina keenyatti illee ragaan barreeffamaa tokko ragaa mana yaalatirraa dhufuudha. Ragaan barreeffamaa lammaffaan immoo ragaa keessattuu bulchiinsa magaalaa lafarraa waajjira lafaatirraa kan dhufu kan inni guddaan ragoota barreeffamaa gama kanaan dhufanii rakkoo guddaa kan ta'anii jiran jechuudha. Murtii haqaa kennisiisuu keessatti ragooleen kun ragaa qaama mootummaatirraa dhufani. Ragaa seektara mootummaatirraa dhufani. Ragaaleen seektara mootummaatirraa dhufu kana manni murtii ragaa sirriitti jedheeti kan itti fayyadamu. Haa ta'u malee yoo laallu gadi fageenyaan yoo xiinxalaman ragaa dharaa ragaa sobaa kennisiisuu keessatti haqa dabsuu keessatti gahee guddaa qabu jechaadha isaan. Kanaaf nuti amma qindoominaan mana murtii faana taanee waajjira poolisii faanas taanee ragaa sobaa kana dhabamsiisu. Hirmaattonni yaa'ichaa gama isaaniin ragaalee sobaas ta'ee yakkoota biroo hambisuuf xiyyeeffannoon irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Waajjira haqaatiif waajjirri poolisii walgahii keessan kana keessatti otoo argame baay'ee gammadaan. Yoo warri jiraate addeen uummati itti batu jiru waajjira poolisiiti. Nu caala namni beeku hin jiru. Uummati achi batu jira waan ta'eef. Uummati miidhamu jiru. Saamichi guddaallee achi. Ragaan sobaallee addeen itti bocan qarshii argannaan ragaa sobaa ati akkana jedhe leenjistoota jira. So jaarsummaan yookaan immoo fi araaraan fixachuun aadaa keenya faayidaan inni qabu ragaan sobaallee babal'atu akka mana murtii kana dhufanii jecha isaanii mimmiidhaafatanii namarraa gaggaafatanii dhufanii soba dubbachuun illee iddoo abbootii gadaatti fokkoo yookaan hin danda'anillee dubbii sana qoranii baasu waan ta'eef. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaati. Godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Qaaqiitti ijaaramaa kan jiru riqichi laga Awaash rakkoo hawaasummaa guddaa isaaniif akka fure jiraattonni aanichaa himaniiru. Lagni Awaash waqtii gannaa lubbuu lammiilee hedduu galaafataa akka tures jiraattonni kun eeranii jiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba. Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Qaaqiitti laga Awaash irratti riqichi hojjetamaa jiru. Sadarkaa xumuraarra ga'uu isaatti akka gammadan jiraattonni aanichaa ibsaniiru. Riqichi aanaa Qaaqii laga Awaash irratti ijaaramaa jiru kun lagni Awaash guddina isaarraa kan ka'e waggoota hedduudhaaf namoota nyaachaa akka ture dhiibbaa gama hawaasummaatiinis dhaqqabsiisaa akka ture ibsanii jiru jiraattonni aanichaa. Lagni Awaash kun cinqiin irra buuseet makaraa agaree dubartiin deechuu rakkanne namni dhibamu rakkanne
oduu busaan tokkollee nu qabe kara ceenu dhabnee cannaqamaa turreetti kan jiran akkamatti naaqa qabna achitti kun boboffee kan jedhan tokko akkanatti ashawaa wayii akka laastikii walitti hidhaniit isaan rakkachaa turre dubartiin irra hin ceetu namni irra hin ce'u ganna bishaan ol guute amma hanga naannoo dhibbaan nu gaafachaa jiru kanaaf namni rakkatee dhumaatoo jira amma kanaaf mootummaan kun yaa galatoomu ifatti baane nama reefu dhalate. Daggafaa Galaan jedhu maqaan isaa jaarsa tokko jechuudha jaarsa beekaa biyyaati abbuu seerati namni utaaloo sun nyaatte nama keenya jechuudha lammii keenya nama 48 kan bishaan sanirraa lafa dha'ee utaaloo sanii bishaan nyaate nama 48 ta'u jaarsi sunillee umurii isaatiin nu dabarsaa jira anillee amma umuriin kiyya 52 guutee jira hanan ergasii arge nama baay'ee hanyaate lubbuu kiyya nu nan beeka jechuudha ani umurii kiyya kanaan. Rakkoon akaakilee abaabilee keenya kan dhufe dhuguma bishaan kun baay'ee rakkoon irraa hangaa ture lubbuu lakkoofsa hin qabne fixaa ture ija qabna amma iji nu ba'aa jira natti fakkaata mootummaa naa ulfaatu amma gammachuu guddaa keessa jirra. Waggaatti namni 3 waggaa namni 4 namni 5 namni 6 nyaatamne naaf kun haraa gara galee bishaan lixa ijoollee qabatee akkamatti ijoollee akkanatti baatee kan deemu ijoollee wajjin bishaatti kufa barbaan isaan argamu hin dhabama lagni isaa akkuma beektan kan lagu guddaadha fudhatee tasumaa deeme kun jecha amma butajaraa ga'utti barbaanni kan namni dhiibna namni waggaatti namni 4 namni 5 nyaatamne hin ba'u waggaadha baay'ee rakkachaa jira. Riqichi kun dheerina meetira 120 kan qabu yoo ta'u birrii miiliyoona 60 ijaaramaa akka jiru ibsamee jira. Jiraattotni fi hawaasni naannichaas pirojektii kana deeggaraa akka jiran dubbatanii jiru. Waan nurraa eegamullee hunduma pirojektii kana jechuuti waan isaan nu gaafatan hundaafu aarsaa kaffallee fi nageenyaan jechuuti kabachiifnee akka dafee nu xumuramu hin taasifna gargaarsa hin gargaarra. Lagni Awaash aanaalee godina Kibba Lixa Shawaa, godina Addaa naannaa Finfinnee fi godina Shawaa Bahaa aanulee 6 akka wal quunnamsiisuu ibsameera. Waliigala aanaa 6 wal quunnamsiisa. Tan hojjetamaa jiru kun aanaa Haqaaqii keessatti gandarra darbee aanaa 6 wal quunnamsiisa. Baajata Oromiyaatiin hojjetama. Baajata miliyoona yeroof tan qabame baajanni miliyoona 60.2 yoo xiqqaate nama waggaadhaan nama 5 hanga 10 tan nyaachaa ture. Hojjetaa mootummaallee asitti tan dhumaa ture baay'ee jira. Hawaasuma naannoo keessaallee ganna hawaasa baay'eedha tan miidhamaa ture jechuudha laga kanatti. Ganna walitti hin ceenu hawaasni aana gama kanaa ganda 2 qabna akka aana keenyatti ganna walitti ce'uu hin dandeenyu jechuudha. Naannofnee karaa sabbataati tan gandoota aana keenya kana qunnamuu dandeenyu. Yoo karaa sabbataa naannofnee hin qunnamne ganaa fulbaana keessa jechaadha tan gandoota aana keenya kana qunnamuu dandeenyu. Kanaaf pirojektiin kun hojjetamuuf isaa hawaasa aanaa keenya bira darbee aanolee biraa aanolee 6 kanaaf tajaajila guddaa kenninneeti tan eeggan. Hojii gaggeessaan pirojektichaas riqichi laga Awaash kun waxabajjii 30tti akka xumuramu dubbateera. 2012 የካቲት ወር ላይ ጀመረ ዲዛይን ሞዲፋይ ተደርጎ መጣ። bara 2012 jaguraan dhalaa ijaaruu eegalle riqicha kana hojii keenya ariitiin eegalle amma sadarkaa xumuraa qaqqabnee jirra ji'a waxabajjii kanatti ni xumurra. Bulchiinsi aanaa Haqaaqii gama isaatiin riqichi laga Awaash irratti ijaarame kun hawaasaaf aara galfii guddaa akka ta'e ibseera. Dhugaa dubbachuuf hawaasni gaafa riqichi kun jalqabu osoo duun irree uumaa miti amma ijaan argine sadarkaa jedhutti kan ilaalaa ture. Kanaaf ammatti haalli inni ittiin hojjetamaa jirus baay'ee gaarii. Akkaataa ittiin amma deeggarsi hawaasa biras jiru, qaama hojjetu biras jiru, qaamni hojjetus uummatni rakkoo hawaasaa kana hubatee akkaataa ittiin amma uummanni deeggarsa naannoo sanitti ogeessi naannoo san jiru achuma oolanii bulanii achumatti mana ijaarratanii ogeessi achi jirus mootummaanis hojii kanaaf xiyyeeffannaa kennee haalli amma ittiin hojjetamaa jiru. Haalli ariitii isaa wajjin qulqullina isaa wajjin wal qabatee guyyaa guyyaadhaanus akka aanatitti akka koreetittis hojii kana hordofaa kan jirruu fi hawaasa biras amma haalli jiru gammachuu guddaadha kan jiru jechuun barbaada. Manni murtii olaanaan godina Iluu Abbaaboor yakkamaa namoota 3 ajjeesee du'aan akka adabamu murteessee jira. Adabbiiwwan kanaan dura itti murtaa'an irraatii akka hin barannes manni murtichaa beeksisee jira. Abdul Nasir Jamaal. Manni murtii waliigala Iluu Abbaaboraa himatamaa yeroo garagaraatti haala suukkanneessaan namoota 3 ajjeese du'aan akka adabamu murteesse. Himatamaan kun kanaan dura godinichatti aanaa Aallee fi Halluutti yakka ajjeechaa suukkanneessaa namoota 2 irratti raawwateen manuma murtii kanatti waggaa 7 fi 8 adabamee mana amala sirreessaa turee bahe jedhameera. Himatamaan kun turtii mana amala sirreessaa xumuree eega bahee booda irra deebi'uun lubbuu nama tokkoo balleessuun waggaa 7 ol hidhamuun
dhiifamaan bahuun ibsameera. Haa ta'u garuu himatamaan kun adabbii kanaan duraa irraa baratee sirraa'uu osoo qabu gocha amaleeffatetti deebi'uun yeroo sadaffaaf lubbuu namaa balleessuu ragaa abbaa alangaa fi sanadaan irratti mirkanaa'eera. Manni murtii waliigala godina Iluu Abbaa Booraas dhimmicha gad fageenyaan eega ilaale booda himatamaan balleessaa tahee waan argameef himatamaan kun kanaan booda hawaasa irratti yakka wal fakkaataa akka hin raawwannee fi kanneen biroo yakka kana fakkaatan irratti hirmaatan adabbii kana irraa barachuu akka danda'aniif dhaddacha tibba kana tureen himatamaan kun du'aan akka adabamu murtaa'eera. Himatamaan kanaan dura namoota lama yeroo garaagaraatti ajjeese adabbii hidhaa cimaatiin adabame dhiifamaanis bahee nama barachuu hin dandeenye hawaasa keessa jiraatuuf balaafamaa ta'e adabbiin hidhaa isa barsiisuu hin dandeenye ta'uu waan hubatamuuf hawaasa keessa jiraachuun isaa hawaasaaf balaa ta'uu waan mirkanaa'eef seenaa jireenya isaa darbe amaleeffataa yakka ajjeechaa ta'uu isaa tilmaama keessa galchuun adabbii murtaa'u kanarraa hawaasa barachuu kan danda'anii fi fakkaattootni himatamaas akeekkachiifamuu kan danda'uu fi himatamaan ammaan booda hawaasa irratti yakka biroo akka hin dalagneef jecha hawaasa keessaa akka dhabamsiifamuuf himatamaan seera yakkaa keewwata 539 keewwata xiqqaa 1A jalatti sadarkaa yakkaa lammaffaa gulantaa adabbii 39ffaa jalatti du'aan akka adabamuuf bu'uura seerri deemsa falmii yakkaa keewwanni 149 keewwanni xiqqaa 5 ajajuun sagalee guutuutiin murtaa'ee jira. Qaamoleen hawaasaa dhaddacha irratti hirmaatan yaada kennaniin himatamaan kun turtii mana amala sirreessaa keessatti dabarseen naamusni isaa waan hin sirraa'iniif ammas nama ajjeesuun miidhaa biraa qaqqabsiisuu waan danda'uuf murtii du'aan adabamuun isaa seera qabeessa jedhan. Itoophiyaatti adabbii murtii du'aa hojiirra kan oolu pirezidaantii biyyattii yoo raggaasifame qofa ta'uun seera biyyattiin tumameera. Oduu biyya alaatiin ammoo dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF Keeniyaadhaaf deeggarsaa doolaara biiliyoona 2 fi miiliyoona 300 caalu raggaasisee jira. Deeggarsi waggaa 3 keessatti kennamu kun dinagdee Keeniyaa kooronaadhaan hubame bayyanachiisuuf akka oolu himameera. Kana malees haalawwan biyyattiin liqiif saaxilamuu malan hir'isuudhaan qabeenya hubamtoota dhibee kooronaa qisaasamarraa oolchuuf gargaara jedhame. Keeniyaan waggoota lamaan dhufan keessatti liqii irra jiru doolaara biiliyoona 5 fi miiliyoona 900 deebisuutu irraa eegamu yoo ta'u deeggarsi dhaabbata liqii addunyaa kun kana salphisuudhaaf akka oolu Afrikaa Niwus gabaaseera. Madda turizimii Naamiibiyaa guddicha kan ta'e warseessi yookaan gooljaan yeroo kamuu caalaa dhumaatiif saaxilamaa jiraachuun himameera. Warseessi sababa gaafni isaa qorichummaaf barbaachisa jedhamee adamsamuun sanyii bineensaa miidhaa guddaadhaaf saaxilamaa jiru keessaa tokko ta'uun himameera. Qabeenya uumamaa kanaan kan badhaate Naamiibiyaan yaaddoota tamsa'ina vaayirasii kooronaarraa kan ka'e turistoonni gamasitti imaluu waan dhiisanii fi galiin biyyattiin damee kanarraa argachuuf hir'ateera. Galiin kun hir'achuun ammoo adamoo seeraan alaa babal'achuun bineensa mararfamaa kan dhumaatiif saaxilaa jira jedhameera. Gaaftii wareersaa yookaan gooljaa gatii seeraan murtaa'es ta'e qorichummaan isaa qorannoo saayinsawaan kan hin mirkanoofne ta'uu baatus daldala dhoksaatiin doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amutti akka gurguramutu himamaa jira. Yeroo ammaa kanattis lakkoofsi wareersaa Naamiibiyaa kun 6,000 akka hin guunne himameera. Kooriyaan kibbaa fi chaayinaan dhimma nageenyaa waliin hojjechuudhaaf walii galanii jiru. Jilli ministeerota dhimma alaa biyyoota lameeniin durfame magaalaa chaayinaa Xiamen jedhamtutti haala hariiroo biyyoota lamanii cimsuun danda'amu irratti mari'ateera. Biyyoonni lamaan hariiroo isaanii gama michummaa tarsiimaatti guddisuu akka qaban ministeerri dhimma alaa chaayinaa Waangii hubachiisaniiru. Tatamsa'inni vaayirasii kooroonaa yoo tasgabbaa'e pirezidaantiin biyyattii Xi Jinping Kooriyaa kibbaa kan daawwatan ta'uu ministeerichi waadaa galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa kibbaa Chung Yong gama isaaniin chaayinaan naannoo Kooriyaa niwukileerarraatii bilisa gochuuf akka hojjettu hubachiisaniiru.
Kooriyaan kibbaa Ameerikaa wajjin michummaa jabaa qabaachuu isheetiin Chaayinaan ammoo Kooriyaa kaabaa wajjin hariiroo cimaa qabaachuu isheetiin walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii gadaanaa ta'utu himamaa ture. Sochii yeroo ammaa ministeeroti dhimma alaa biyyoota lameenitiin eegalame kun garii hariiroo isaanii akka fooyyessuu abdatamuusa hariiraan ginius gabaaseera. Daawwattoota kanattaan sun ammoo odeeffannoo ispoortiitti kan simbira ga'u Nuuroo Amaanoo isinitti muuf qophaa'aa jira nu waliin tura.